Dhiibbaa dhiigaa blood pressure. Dhiibbaan dhiigaa maalii? Dhiibbaan dhiigaa akkamiin nama ajjeesaa? Dhiibbaan dhiigaa akkamiin nama qabaa? Dhiibbaan dhiigaa humna dhiigni hidda dhiigaa keessa yeroo yaa'u ittiin dhiibamudha. Dhiibbaan dhiigaa karaa sadii ibsama. Olaanaa, gadi aanaa fi noormaal kan jedhamu jechuudha. Saayistoolik olaanaa yeroo onneen dhiiga dhiibdu. Diyaastoolik gadi aanaa yeroo onneen boqottu. Fakkeenyaaf 120/80 sadarkaa idileetti noormaal jedhama. Ol ka'aa hypertension 140/90 ol aanaa jedhama. Gadi aanaa hypertension 90/60 gadi aanaa yookaas hypertension jedhama. Mallattoolee dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa: mataa dhukkubbii, mataa naanna'uu, onneen saffisaan rukutuu, ija dukkanaa'uu. Yeroo baay'ee dhiibbaan dhiigaa mallattoo hin qabu. Kanaaf ajjeechaa callisaa jedhama. Silent killer kan jedhamu jechuudha. Mallattoo dhiibbaa dhiigaa gadi aanaa: mataan naanna'uu, dadhabina, ija namaan maruu. Akkamiin of eeggachuun danda'ama? Soorata soogidda xiqqeessuu, sochii qaamaa ispoortii hojjechuu, alkoolii fi tamboo xuuxuu dhiisuu, ulfaatina qaamaa hir'isuu, dhiibbaa dhiigaa ofii yeroo yeroon safaruu. Gosoota nyaataa hedduminaan soorachuun nu hin barbaachisne. Chiipsii, foon zayitaan xaabbatame, nyaata soogiddi itti heddummatu, dhugaatii sukkaara baay'ee qabu, enerjii drink juuzii sukkaara qabu, dhugaatii alkoolii, nyaata dheedhii, faatii baay'ee qabu, foon dheedhii, bargar. Kanaaf maal soorachuu qabnaa? Soogidda nyaachuu hir'isuu, bishaan baay'ee dhuguu, sochii qaamaa guyyaa guyyaan gochuu, kuduraa fi muduraa haaraa ta'an soorachuu. Fayyaa hin dhabinaa. Viidiyoo dabalataa argachuuf chaanaalii kana saabskraayib, sheer gochuu hin dagatinaa. Filatoomaa.